Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo. Jirra jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kenna isin biraa jiraatu jecha har'allee meeshaa ajaa'ibaa, meeshaa haarawaa, meeshaa Dubaayii irraa galee qabadhee isinii dhufee jira. Akka isin jaalattan abdii guddaa isinirraa qaba. Gaafii namoota baay'eeti. Gaafii namoota baay'ee meeshaa Dubaayiin irraa galan mee nu fidii naan jettan har'a qabadhee isinii dhufee jira jechuudha. Akka isin jaalattan abdii guddaa isinirraa qaba. Asumaan saabskiraayib, laayik, sheer gochuuf hin irraanfatinaa isiniin jedha. Viidiyoon kiyya kun akka asirratti naa ilaalamuuf laayikii osoo hin tuqin nam tokko bira hin darbina. Biyaansi namni kumaa laale namni laayikii godhu nama dhibba nama 90 nama 80 maaliif kan ta'a biyaansi osoo namni kumayyuu laale namni 500 gimmaashni osoo laayikii godhee viidiyoon sun baay'atee nama hedduu bira akka gahu taasisa jechuudha. Isin qofa osoo hin taane namni fayyadamuudhaaf barbaadaa argachuu hin dandeenye nama hedduu waan ta'eef saaniin kun seerii firee 24 qabatte sababni isaanii shoorbaa qabdi, saanii nyaataa qabdi, shaklaadha. Argitanii shaklaadha saanii shoorbaa isaa kinoo kana hunduyyuu kan kookisii qabdi firee 24 qabdi namni bitachuu barbaadan bitadha taasise feermuuziin kun kararii baay'eedhaan jira seeriidha jechuudha lamaan isaa walirra gurgurama tokko feermuuzii fakkaata tokko akka makarajii jira garuu lachuuyyuu feermuuzii diizaayiniin isaa layyatti jedhee maashaallaadha waan ta'eef namni hedduun hin jaalattan jedhee abdii guddaa qaba feermuuzii makarajiin fakkaatu garuu makarajii miti feermuuziidha kararii aynata sadii hin qaba namoonni barbaadan bitadha isiniin jedha. Gatiin isaallee maashaallaadha. Kararii lammaffaan isa kana sadaffaan buleedha. Isitinitti mul'isa waan ta'eef haga xumuraa laalaa isiniin jedha. Inni biraa isaanii waxii kabiffee jechuudha argitanii. Maashaallaa isaanii hedduu bareeduudha. Gatiin isaallee akkuma isin beektan jechuudha shaklaadha. Meeshaalee biffee keessaa hedduu namaa bareedu akkasuma piroogiraamii garaagaraa irratti yeroo ayyaanaa ta'e yeroo hundumaayyuu piroogiraamii garaagaraa irratti waxii aynataatiin baasuuf kan hedduu bareedaa fi akkasuma immoo waxii waan akka lukkuu kan ittiin baasuuf hedduu bareedaa ta'e inni kun akkaataa saarvisiitii garuuyyuu meeshaa Dubaayii wajjin deeme jechuudha. Maashaallah baay'ee bareedaa as biratti meeshaa bituuf deeme meeshaa obboleettii teennaa bituuf deeme viidiyoo achumaan waraabee jechuudha. Har'a meeshaalee kanneen keessa meeshaalee hedduu kanneen keessaa biteef jira. As keessa jechuudha meeshaa as keessa jiru kanneen keessa meeshaalee hedduu biteef jira. Viidiyoo qabadhee isin dhiyaachuun kiyya waan hin oolleef akka sirriitti ilaalamuuf viidiyoo kana laayikii naa tuqaa isiniin jedha. Warroonni hiriyoota qabdan hiriyoota keessaniif illee sheer godhaati akkasii wajjin qoodamanii akkasuma immoo viidiyoon kun illee akka seeraan naa ilaalamu hiriyoota keessaniif sheer godhaa isiniin jedha. Uummata Oromoo hedduu isin jaaladha isin kabaja. Rabbi gadeetti namoonni jajjabeessan garraasin nagaa isin waan ta'eef inni sadaffaan feermuuziin aynataa kana jechuudha. Inni kun bifa magariisa moo bulee jedhama. Akkas jechuudha maashaallaadha. Kinoo lafatti gadi buuse sadiinuu yoo isinitti mul'isu kararii kana jechuudha. Lafarratti isin waraabaa jira. Lafarratti baay'ee bareedu yoo waan lafa gad dhiyaateef jechuudha kaameraadhaaf nama hin mija'u. Kinooti karariin sadiinuyyuu feermuuziin lama tolirra gurgurama. Seetti jechaan seerii jechaan lama jechaadha. Fireen lama isaatii hin beektanii. Akkana fakkaata jechuudha maashaallah hedduu bareeda haaraa dhufee namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha nam tokkoofuu bitee hin jiru hedduu bareedaadha akkasuma faashinaa dhufeellee saaniin kun argitanii akkatti bareedu maashaallah baay'ee bareeda waanuma hundaaf wanta akka daabbootiif ta'ee waanuma hundaafuyyuu fayyadamuu dandeettanii akkaataan taa'umsi isaallee maashaallah baay'ee bareeda jechuudha. Namoonni barbaadan akka bitattan isiniif yoo bitachuu barbaadan isiniif bitasuniin jedha. Hiiqaan kunniin shaklaadha. Shaklaa ol fuudhanii hin dandeenye hedduu ulfaata jechuudha. As biratti burcuqqoo wayinii kana jechuudha. Burcuqqoo wayinii kanallee namoonni bitachuu barbaadan yookiin kenneettoo jechuudha. Jookiin isaa achirra jiru kana jechuudha. Kinooti inni burcuqqoo wayinii kun firee 6 fi saarvisii kana wajjin gurgurama jechuudha. Kinooti inni kunillee jookiin isaallee kana. Akkasuma billaa yookiin albeeseetti jechaadha argitanii isa kanallee yoo bitachuu barbaadan akkaataa taa'umsa isaa kanatti jechuudha maankaa kanneen illee namoonni bitachuu barbaadan yoo jiraattan keessana dubbisu hin irraanfatinaa isiniin jedha meeshaa bareedaa fi meeshaa ajaa'ibaa qaba dhiyeessanii dhufee jira. Saaniin kun saanii shoorbaaf illee fayyada saanii waxiitiif illee hin fayyada aynata baay'ee qaba argitanii maashaallaadha aynata hedduu qaba jechuudha namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha sibiiluma kanarra akkana ta'a biffee keessaa hedduu bareeda jechuudha biffee keessa baay'ee bareeda yeroo sufraarra qopheessitanitti illee akkanuma qopheessitan malee wanti isin garagara sibiila kana keessaa baastan hin jiru sibiiluma ofii qabaa ka ofuma
afumaan irra taa'u qaba fireejja 5 jechuudha gamaa gamana lama jidduu keessa tokkocha fireeshanii hedduu bareeda jechuudha mashallah aynata itti qopheessitan jechuudha yeroo ayyaana yeroo proogiraamii yookiin qophii garagaraa jechuudha akkana itti qopheessuuf bareedduu mallee qaba akkasuma mooyyuu wanta aynata tokkootiin qopheessuun sufraa bareechisa hin beektanii mashallah inni kunillee kakookisiiti garuuyyuu maayikaa miti shaklaadha jechuudha meeshaan kun meeshaa shaklaati meeshaa shaklaa gatiin isaa hin dabala hin beektanii inni kunillee isuma seeriidha jechuudha meeshaa duratti kaartoon isin mul'isanii faa keessa akkasii saniin jechuudha inni kunillee shaklama makoroni waan garagaraa kana saanii keessatti hojjetan sun hin jiraam isa san ittiin baafachuu fi jookiin kun jookii kanallee namoonni bitachuu barbaadan jookii hedduu bareedduudha jechuudha istaayilii qabdi sarvisii ofii qabdi burcuqqoon isaallee maashaallah burcuqqoo dizaayiniin isaallee layyatti jedhee hedduu bareeda waan ta'eef namoonni bitachuu barbaadan isallee bitachuu hin dandeettan meeshaaleen kun wanta isin beekuu qabdan irraa meeshaa Dubaayiiti meeshaa Dubaayii jecha meeshaa oriijinaalii meeshaa kwaalitii jechaadha qaxxitaa Dubaayin irraa deemtee fiddeechaadha haati tuni yookaan namni asitti gurgurtutun jechaadha haadhattiin asitti gurgurtutun meeshaa gurgurtu kun qaxxitaa Dubaayin irraa deemtee fiddi namoonni tokko meeshaa wanta an gurguru seetanii ani garuuyyuu hin gurguru warroota bitachuu barbaaduuf bitee geessaaf jechuudha warroota nama bituuf hin qabne akkasuma ammoo meeshaa oriijinaalii kanneen beekee bitachuu hin dandeenye kana jechuun namni meeshaa hin beekne hin jiru garuuyyuu mirti isaa yoo hin beekin meeshaan tokkoffaa fi lammaffaa sadaffaa jira meeshaa sadarkaa kanneen osoo hin beekin namoonni biyya alaa jiru miti namni biyya keessaa namni dawwalee nu gaafatu namoota hedduu meeshaa tokkoffaa fi lammaffaa addaan hin beeknu sadaffaa fa'aatu jira akkamitti bitachuu dandeenya na wajjin deemii namni jedhee na gaafatu baay'ee jira garuu an biiziidha warra nama meeshaa bitaa waan ta'eef yeroo guyyaa argadhe malee yeroo firii malee yeroo kan deemuu danda'u jookiin kun jookii boombaate jechuudha kararri isin barbaadanii fi akkaataa isin barbaadanii jira jechuudha namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isin jedha saanii gooxii kana jechuudha mashallah anillee bitee jira shaklaadha hedduu bareeda jechuudha mashallah shaklaadha furdinni isaa waan ajaa'ibaati bitee jiran anillee kanneen meeshaa kanneen bituu dhaqee achi sababa san keessa aggaxaamii viidiyoo kana isiniif qopheesse jechuudha viidiyoo yeroo hunda qopheessuun nama hin mijatu distiin kun distii siraamikiidha distii kaasiyoodha akkasuma distiin buleen kunillee akkuma siraamikii sanitti saaniin kunniin waajjahan kun walirra gurgurama karajii kanaan akkasuma saanii shaklaan buleen kunillee shaklaadha kun distii siraamikiidha saanii shaklaa baay'eetu iyyuu jira namoonni barbaadan bitadhaa isiniin jira meeshaan kunniin meeshaa seetti argitan saanii shaklaa hedduu babbareedu jira namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha namoonni tokko gatiif jedhee meeshaa yeroon booda jala cabuu danda'u yookaan ammoo qalamii isaa haqatuu danda'u kararii gajjijjiiree fedhii ta'u jechaadha meeshaa akkasii hin bitatinaa isiniin jedha meeshaa birriin keessan erga bahuu hin oolle lammaffaa deebitanii bitachuun baay'ee ulfaata waan ta'eef namni yeroo tokko kanayyuu bitachuudhaaf yeroo dheeraatti fudhatee bitata yeroo takkatti meeshaa oriijinaalii meeshaa kwaalitii bitadhaa isiniin jedha burcuqqoon kunniin argitanii siinii bunaa kunniin siinii kwaalitii siinii babbareedduu jedhamtee beekamtu jechaadha rakabootiillee rakabotiin kuma afurii sun kinoo kana jechuudha warroonni rakabotiin mul'isnaan jettaniif ka darajaan qannasullee gatiin qannasullee baay'ee matu jira argitanii ka gatiin qannasullee hedduu jira waan ta'eef kana jechuudha siiniin tun maashaallaadha siinii bareedduu waan taateef bitadhaa isiniin jedha siinii haaroo siinee argitanii diizaayiniin isaa hedduu layyatti kan hin baratamin jechuudha yeroo akkuma isinii fiduu kanatti jechuudha yoo isin ajjettaniillee meeshaan ani isinii bitullee meeshaa akkanaati meeshaa haaroo siinii isinii bita jechuudha ittaansee siiniin kun kararri haqa asirra jiru kana kararri kana hundaan jira siiniin kun kararri tokko miti kararri tokko isiniif fakkaateef maqammacaan addaan isinii baasa jechuudha siinii kararra hedduuti siinii hedduu jira siinii kanneen keessaa isin kan barbaadan himadhaa isiniin jedha keessattuu siiniin kun baay'ee dheerata waan ta'eef namni rakabotii Dubaayii fayyadamtaniif hedduu isinii bareeda waan ta'eef ittaansee rakabotii Dubaayii